Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa vaayirasii koronaa ittisuuf waldaa Fannoo Diimaa addunyaa fi Federeeshinii Addeessa Diimaa waliin ta'uun vaayirasii koronaa ittisuuf dhimmoota garaagaraa irratti bobba'ee hojjechaa jiraachuu barreessaan olaanaa waldaa Fannoo Diimaa Itoophiyaa Dr. Mashashaa Shawaaraq dubbatan. Vaayirasii Itoophiyaatti mudate hambisuufis birrii miiliyoona 20 ramaduu Dr. Mashashaan ibsan. ከ5000 በላይ የሚሆኑ የንጽህና መጠበቂያዎች ተሰራጭተዋል። Meeshaaleen qulqullinaa 5,000 ol ta'an raabsamanii jiru. Naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi Finfinneetti harka dhiqannaan gaggeeffamee jira. Hospitaalli Xiquur Anbassaan dunkaana nu deeggaree jira. Ambulaansiin 500 dhimmoonni yaalaaf barbaachisan guutamanii fi tajaajila kennuuf qophaa'oo ta'us ibsan. Waldichi tatamsa'ina vaayirasichaa ittisuuf dameesaa federaalaa fi naannootti argaman waliin ta'uun hojjechaa jiraachuus ibsan. ኦሮሚያ እና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ተነቃናቂ የሚሆኑ naannoo Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuzitti tola ooltota deeggarsa sosocho'aa gumaachan 200 Inistituutii Fayyaa Hawaasummaa Itoophiyaa waliin ta'uun leenjisneerra. Tola ooltonni waldichaas Inistituutii Fayyaa Hawaasummaa Itoophiyaa waliin ta'uun buufata xiyyaaraatti seensa balbala biyyattii biyyoota ollaarraa galan irratti madaallii ho'a qaamaa gochaa jiraachuus ibsan. Waldichi qaamolee ogeessota qooda fudhattootaa 4,000 oliif leenji hubannoo uumuu akka kennes ibsameera.